Keessaafuu jechuudha namoonni biyya Arabaa deemuudhaaf karooraa jirtan biyya kamiyyuu haa ta'u obboleessa keessan fudhachuuf obboleettii keessanis fudhachuuf akkasumas immoo ofii keessanis biyya jirtanirraa galtanii yookiin immoo bakka jirtanirra teessanii kontiraatarraa gara firii viizaatti kan jijjiirrachuu yaaddan yookiin immoo yaala jirtan yoo jiraattan jechuudha waan isin adda baafachuu qabdan dursa waan isin beekuu qabdan dursa adda baasen isinitti hima jechuudha. Obboleewwan keenya baay'ee nyaatamaa kan jiranii fi akkasuma keessaafuu namoonni gara baadiyyaa ta'an magaala irraatii odeeffannoo akka kanaa hin dhageenye yookiin hin beekne akkaataa isaanitti nyaatamaa jiran adda baaseen isinitti hima jechuudha. Asumaan immoo nagaan dagannee nagaan koo lafa bakka jirtan isiniif haa baay'atu. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya ani nagaa kooti nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba waaqayyoof haa galatu nagaan na bira jiru immoo akkasin bira jiru abdiin qaba jechuudha. Kana taasisuun namoonni mana koof haaraa taatan sabskraayibii godhaa laayik gochuun sheer godhaa obboleewwan keessan biraan geessisaa jechuudha. Viidiyoon har'aa viidiyoo ijoo taate yookiin immoo viidiyoo qubna garaati jechuudha. Innis maali yoo jettanii yeroo ammaa kanatti namoonni baay'een keessaafuu gara Saudi Arabiyaas ta'e gara Dubaayis ta'e gara Kaataris ta'e biyyoota Arabaa kamiyyuu yoo ta'e obboleewwan keenya firii viizaa hojjetatanii gara biyya Arabaa deemuudhaaf tattaafatu malee firii viizaa duuba sana immoo maaltu akka jiru adda baasanii hin beekan jechuudha. Innis maali yoo jettanii yeroo firii viizaa jedhanii namni tokko firii viizaa gaafa hojjetatu maallaqa nama lama ergu nama lama gaggeessuu danda'u yookiin immoo nama lama biyya Arabaatti erguu danda'u kan isaan kaffalanii deeman jechuudha. Dhiiras haa ta'uu dubarayyuu jechuudha. Kana yeroo jedhu immoo miidhaasaa tokko odoo hin argin akkasumatti firii viizaa jettanii yeroo firii viizaa jedhan anuma magaalatti galtanii namichi firii viizaa sii ejjete sun itti gaafatamummaa namichi firii viizaa siif qabu sun maal akka ta'e adda baastee hin beektu jechuudha. Namni tokko firii viizaa gaafa siif hojjetu itti gaafatamummaa firii viizaa sana ejjete bakka siin jedhe sana si geessisuu irraa kan hafe hojii si qabsiisee hojii kamiyyuu haa ta'u si galchuudhaaf mirga tokkollee hin qabu jechuudha. Namichi sun firii viizaa si ejjechiisuu fi warra firii viizaa ejjetan wajjin walitti si fidee biyya sana si geessuu yookiin immoo biyya sana si galchuu qofa jechuudha. Namni har'a boolee keessa dhaabbatee boo'aa jiru nama boolee keessaa nama isa baasu hin qabnedha kan har'a calliseetuma maallaqa maatii irraa qotiyyoo gurgursiisee lafa gurgursiisee kan baajata maatii baasise kan aqee boolee irraa isa baasuu hin qabnetu firii viizaa hojjechiifatee deemaa jira jechuudha. Har'a kaffalaa jira jechuudha. Birri ittiin firii viizaa hojjechiifate. Firii viizaa gaafa siniin jedhu siniif haa galu. Hojiitti si gashuu otoo hin taane namichi sun firii viizaa bicha si ejjechuusaa. Gaafa tikkeettii keessii fidee ati boolee irraa nama si baasuu hin qabdu taanaan goddanyaa yookiin hiriyaa hin qabdu taanaan fira hin qabdu taanaan biyya deemtu sanarra booleetti hafta ammallee jechuudha. Jaallattus jibbitus boolee keessatti hafta jechuudha. Nama si baasu yoo hin qabaanne nama hamma ati gaafa hojii argattutti sin qallamne yookiin sin nyaachisne sin obaasne haala sin argisiisne waan tokko keessa magaalicha sin barsiisne yoo ta'e kana hin qabdu taanaanii kasaaraa guddaadha jechuudha ati. Akkuma warri aqanii boolee keessatti badanii abelu asitti fidee nagate kan jedhu abeluun sun ingate otoo hin taane viizaa isaa hojjechiisee fi dhimma kee deemta malee ati duubaan immoo ofirraa hin qabdu taanaan kasaaraa keessa galtee jirta. Maatii keessa kasaaraa galchitee jirta, ofii keessa kasaaraa galtee jirta jechuudha. Maal jechuu barbaadeeni waan ati beekuu qabdu firii viizaa jechuun viizaan kee ergasii hojjetame biyya sana keessatti ofii kee ana jettee tokko jettee itti gaafatamummaa mataa kee fudhattee ka viizaa kee hojjechiifattee kaate kan dhaqxee biyya sana keessatti of dandeessee ofitti amantee hojii mataa kee hojjechuu dandeessu. Firii viizaa jechuun suuqii banachuu ni dandeessa, makiinaa bitachuu ni dandeessa, waan barbaadde hojjechuu ni dandeessa jechuudha. Dirqama dhaqxee ati waan namni akkuma warra kaanii qaansiraa hojjechuuf dirqama hin qabdu jechuudha. Ati maallaqa qabaannaan firii viizaa jechuun biyya sana keessatti waan barbaadde bantee hojjechuu dandeessa jechuudha. Waan ani isiniin jedhu nama duubaa hin qabdu taanaan maallaqa gahaa hin qabdu taanaan nama duuba kee irraa hin qabdu taanaan maatii kee maallaqa hin baasisiin. Ofii kees immoo namni tokko firii viizaa ne jedhe jettee gaafa aktu akkasuma
akkasumatti inni fiizaa si ejjete sun geessee hojiitti nagashette abdattee manaan ba'iin. Yoo duubarraa fira qabaatte, yoo maallaqa qabaatte maallaqa keedhaan socho'uu dandeessa taate. Maallaqa keetiin siree bultee, maallaqa keetiin nama bittee ittiin of gargaarsisuu yoo dandeessa irraa kan hafe callisteetuma firii viizaa jechuu gaafa dhagaan maallaqa keetiin goote daldalaatti laate daldalaan waan inni sii godhu wanta firii viizaa siin jedhan sana qofa sii jechuu bichaa. Kanaaf namoonni baay'een maatii dararsanii jechuudha. Keessaaf namoota baay'ee kan kasaaraa guddaa keessa jiru maatii isaanii dararsanii achi ga'anii nama achi jirta isaaniin jedhu dhabanii aqaniis immoo akkuma namni daldalaan tokko immoo fuudhee biiroo sanarra geesse biiroo wayiitti galchee hojii siin barbaadu itti gaafatamummaan qabu dhimman qabu ati achuma keessa affanamtee beelaan ukkubaan achi keessatti rakkattaa jechuudha. Kanaaf otoo biyyaa hin ba'iin dura, otoo maallaqa kee hin baasiin, otoo ofis hin rakkisiin, otoo maatii keessa hin rakkisiin firii viizaan maal akka ta'e baruu qabdu jechuudha. Inni biraan immoo kontiraata galtanii jechuudha. Kontiraata waggaa 2, waggaa 1 hojjettanii firii viizaa baatanii hojjechuu dandeessu. Firii viizaa jechuun namoota dura yookiin Saudii hojjete gara Dubaay deemu yookiin immoo Dubaay hojjete gara Saudii deemuu hedu yoo ta'e malee akkasumatti nama afaan hin beekne, nama biyya hin beekne, nama duubarraa fira hin qabne, nama duubarraa hiriyaa hin qabne taanaan firii viizaa kasaaraa guddaadha jechuudha. Maallaqa hanga kanaa baaste firii viizaa yeroo jedhan akka barbaadde jetta biyyicha keessatti hojii akka barbaadde argamaa siin jedhanii si baasu malee achi dhaqxee akka barbaadde siin jedhan sanatti hojii argachuu dhiisuu dandeessa jechuudha. Kanaafiyyuu maatii keessanis ofis otoo maallaqa keessaniin baasiin dursa firii viizaa maal akka ta'e firii viizaa yoon deeme eenyu nan obbiraa qaba eenyutu na gargaaruu danda'a maal immoo hojjechuu danda'a jettee hanga adda baafattutti callistee daldalaatti illaatiin jechuudha. Namumti kontiraata hojjechaa ture biyya tokko deemee ka'ee gaafa gara biyyaa gale firii viizaa gaafa jedhan kontiraata sana miti lakka akka barbaadde iddoo barbaadde irraa hojjechuu dandeessa nama tokko otoo duuban godhatiin yookiin hiriyyaan godhatiin yookiin nama beekuun qabaatiin yookiin nama isa gargaaru otoo hin qabaatiin callise maallaqa isaa kaffalee kasaara guddaa keessa galee argeetaniin jechuudha. Akkasumattiin odeessaan jira miti jechuudha. Kanaafiyyuu biyya Arabaa turteef otoo hin taane maallaqa qabaattee fotoon taane beekuu qabda jechuudha. Namni tokko zimji egeesse gaafa boolee keessatti si geetu kallattii itti deemtu gaafa dhabdu atumti isheen afaan beektu atumti isheen maallaqa of harkaa qabduyyuu guyyaan sitti dukkanaa jechuudha. Waggaa meeqayyoo jedhu. Kanaafuu dursitee firii viizaan maal akka ta'e kontiraanni immoo maal akka ta'e adda baasattanii itti galuu qabdu malee callistanii daldalaatti burrii keessan laatanii qaajettanii biraa deemuu yookiin immoo wajjin deemuu otoo hin taane of eeggannoodhaan waan akka kanaatti galuu qabdu. Isiniin jedha hordoftootaaf jaallatamtoota kiyya dogoggoree yoon ta'e yoon dogoggoree jiraadhe yookiin immoo qeeqammoo yoo qabaattan immoo komitii kana jalatti barreessaa. Namoonni immoo dhugumadha yaadni kee kun yaa sirriidha. Namoonni akka kanatti miidhamanii jirantu jira. Maallaqa hedduu baasanii kan kassarantu jira. Dhugaa dubbachuuf kan maatii isa baay'ee kassarsiisee geesse aqeeti immoo achi ga'ee kallattiitti deebi'ame yookiin immoo akkasumatti maallaqa nuu kaffaltaa gaafa asirraa baatee hojii argatte hojii eessatti argatta? Dursitee asitti barbaaddattee hin deemtu taanaan hojii hin argattu jechuudha. Baay'ee ulfaata. Akka asitti daldalan yellaa siin jedhee si gootomse yookiin immoo hamilee sitti horee si baasu otoo hin taane gaafa achi geessu namni tokkoyyuu namni kamiyyuu dafqee jiraata waan ta'eef namni waa tokko sii laatu hin jiru. Akka biyya keenyaa miti siin galee dafqitee fidda waan taateef eessattiyyuu eenyuyyuu dafqee fida namni dafqasaa sii laatu hin jiru. Si gooyomsu garuu hamma ati baatuuf si gooyomsu. Kanaaf of eeggannoo godhaa obboleewwan keessaniif sheer godhaa waliin geessisaa isiniin jedha. Dubbiin kun dubbii dhugaatii dhugaa dubbachuuf isin fayyadaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u yoo qeeqxan immoo yoo yaada qabaattan immoo komintii jalatti barreessuu dandeessu. Nagaan naa tura.